Engada zacha ween attergame. Lakkoofsa isaan beeku bilbila wayiitiin attergame. Isin raajuu Misen jedhan nola akkuma agartuudha. Ani beekaan biqiltuu hundaa barwaan akkana isarraa dirqa yeroo qaban sodaachise mucaan nama argee sodaata. Na bilbilaniitis waan hin taane naan jedha. Engada kan akkas godhuuti kaleechitti immoo caaltuun harka fi sigaleete. Guyyaa diraamaa siin maal beeku? Amma kana bilbila kana ogaa beekte adaraa kennatti. Bilbila kana ogaa beekte. Wanni goota bilbila illee beeku jedhan. Miichaan caaltuun bakka siin jirtullee beeku jedhe akkatti naqaatullee ni beeka. Bakka aarii kee waan kan hundaa bakka waan sana hundaa sisirreessee ammayyaachee muktaan illee waame. Anu duroo ishee na fakkaatee ture. Osheen kamiidha inni? Osheen Hasan. Osheen beeku bee. Osheen isa tokko qofa. Oshee dhiisi. Osheen kamiidha inni? Osheen marga kan wajjin ture sani osheen kan wajjin ture jaru hundaa. Inni achaa dhufe. Marga gaafa dhulaa margaan kun margatu beeka jaru hundaayyuu. Sirrimatti qabaa hunda kana. Akkuma jedhe san godhe. Sirrima qabaa hunda kana beef margaadha jedhe. Ashi. Mucaa kana jechuun abiituma waan kana maaltu bultii namaa keessa galchee fakkeenyaaf intala namaa durii ergitaa. Ani beeku baajaajiidhaan dhufanii barbaadanii turan sanaan dura arganiif kadhaa dhiisanis hin beekne guyyaa sana. Sigalee bitee siin aanan daa'imaa fudhachuuf adda babaayee irra dhuftuufaa barbaachuu turan margaallee waliin ilmaayyuu na gaafatee bifa dhaaltuu akkanatti tartee naan jedhee na gaafatee ture. Sigalee anammoo guyyaa san waan arganiinsa guyyaa sanii miti guyyaa sana. Margaatu akkas godha. Yeroo caaltuun manaa baatu laaleedha inni muktaar ergee ture. Waa inni bultii namaa keessa maan baanu. Jireenya namaa keessa. Wanni godhu firoo nama. Animmaa isaa erga. Nama wali oofuudhaaf miti laa nama isaanis illee wali oofuu miti dhugaan ammoo kanuma. Sigalee dhugaan inni dhooftes kanuma dhugaan wali oofuudhaaf miti wanni dhugumaa kanaaf ammoo waan inni barbaadu dhimma dhuunfaa garuu nama akkamitti narraa nyaateen na nyaataan. Ambar kana jedhe dhimma jechuun aarii wayii qabdan na fakkaate kan. Maali inni isa godhaan? Maala isatti balleeche? Nama waan itti balleessan ta'a jechuun aarii. Wanni hundaa isuman gargaaraa jira. Hagaa ni danda'u. Bara ajaa'ibee mucaan maal? Waan hundaatiin beektati. Ni beekas haga tokko. Haga tokko nima beekaa icciitiin kun maalii jedhee dadhabee beektaa. Kanaaf ammoo lagaye qabi yoo muktaaritti si geesse inni muktaari qabi muktaari. Jaalateen nageecha sila. Isa fannisa. Ati walumaa galaan kana barsiisii fi hojii baay'een of si'achiisa. Barnaamonni tokko calliftee antanan dura siimee muktaaris. Baay'een of si'achiise. Muktaaris qabaan. Balaakiyyaan ishiin akkana taate. Balaakiyyaan hin taatu. Muktaaris dhugaa beenaan ati walumaa galaan. Amma Mustafaati bilbila kana hin beektu. Bilbila namni yoo abbaa fedhatiin si bilbilaati bilbila irraa maal goota nama bilbila si bilbilee jarumaa kun nama sadiin keessaa jara. Gaasii kaase muktaaritti bilbil. Ammoo baru wal bilookne jirraa naaf inni turte wal bilookne. Amma bari akkaataan isaan arguun dhabe. Amma fala dhabeetanii sibira dhufe amma. Ila tana qabdu malee hin argattu. Dhiirri diimtuu argu malee gadi hin bahu nas seema. Marga dhaqee manuma dhaqeef saniifuu ribaa kaase. Mana isaan beeku. Mana isaan beeku. Mana beeku. Beektaati. Amma na beeku. Amma na beeku haala bakka inni naannoo inni oolu numa beekasi kaa naannoo inni oolu ni beektaa miree maal. Barbaada kaayyoo waamtee numa dhufaallee ajaa amma lolii ajaa dhuunfaa sirraa qaba leettee yoo numa dhufaa. Na dheecha. Sideessa. Yeroo duraa isinan diiganaan jedhe beektaa. Maal goote? In beeku ani isan naagaluu didee Mustafa. Yeroo wayiillee nusaa simraani waan dhuttuusu seera mucaa guddaa namarraa taa'uu didee. Abbaa irra godhee beeku yeroo saayyaanii jiraatu. Inni duraan barateedha. Gaa'ila namaa keessa seenu. Maal ta'ee birrii olaalaan fayyaalessis fakkaata maal ta'e mucaan. Durii dubartii kana keessa namni seenuu hin ta'u jira. Kun akkasii ammumalaanas maamiltoota osoo muktaariittoon dubbatiin margaa bira dhaqee bakka inni jiru isas keessa. Ani bara amma nama tokko can gaafatiin dasii. Mustafaayi. Bakka. Tarkaaffii hin taane fudhadhaa. Tarkaaffii hin taane jechuudha. Amma gara seeraatiin hoggaa deeme nikaa turreera.
micor kanaafu isa deeggaran malee wanna ana dubbatan tokko illee hin jiru beektati Mikeen wanti hin jiru yaada isa saba malee kattu mata lama guutuu taa'aa yaan daa'imatti kophaa aaraa baateetiin kaayee ati gara seeraatiin hin deebiin garuu inni deebisan hin deebi. gara sumaanaan deema inni bari laal gara siin oduu deeme anis gara siinan deema garuu inni gara hin taane dhufe Gara siin deebite. amma Marga dhaqee itti bilbileedhiin yookaan telefoon irraa fuudhii baneedhiin miiseejii bilbila naan kaasu be amma Marga telefoona margaatiin miiseejii qofa barreessi haja dhimma dhuunfaatiif si barbaadaa jedhuun ergitee irraa fuuteet baneetteeni bansiiftee miiseejii ergisiiftaa. Waan ajaa'ibaa tan harkaasii qaba jennaan Muktaar ammaanti ta'e eessa jalaan kaaftu namanna bira namarra faaraa sagalee naa barreessi mettaan teekistii naa godhettaan himi achi booda iddoo bakka kanatti kutaa jaadhuma dhuunfaatiif jettee inni yoo suudhuuf Muktaar garuu ati walumaa gala mana marga barbaadi bakka inni jiru baasi. isa amma akkamittan argachuu danda'a kan jedhu san marga Marga dama keessa bakka feete ijoollee manni saayibaneetu qabaa yoo tana bakka. Maaliiti na dheessadha. Adama keessa namni dheessee nama jalaa bakka hundatti yoo su argita. Akkanuma yoo si argu xiqqoo karaa irraa godhan malee si dheessee sila eessadha qasi fakkaatu. Mootummaa wayiiti namni xiqqoo karaa jala nama koraa. Atuu lammaffaa isin hin deebitu. Wanta fakkeenyaaf karaa kanarra yoo takkatti achi deebite yoo xiqqoo si jalaa godhe lammaffaa atuu kan deebin hin beeka. Kanaaf ammoo suutuma namallee hin gaggaafatin Simalee deebisallee Muktaar ittillee nama barbaadaa irra jedhin calli yoo suura geette. Akkasii beekalami. Kanaaf ammoo walumaa galaan namallee ooftee harkallee wanni godhu. amma Muktaar kun micoo tana miidhaan jiraati Mucaan hiwaana akkamii lala akkamii haalala dirqiin kararraa fuudhanii oofuu. Sarube tumaa jira. Maslaa dirqama katumummaa leencoo kararraa fuudhee galchee siin jaa kaamsee maal jechuudha. Atillee dafii mananga innanti deesiillee fayyaaletti gowwaayu fayyaaletti maal. Dafii mucaa kana waliin ni kaadha meeqoo waa ofirraa laala kalaasaa tumamtu dhiisii bijee takka uleen na aarsite yoon sillachuu na aarsite. Maal namni egaa wal jaalatee waa hundi olii ta'e maaliif turamaaf ni kaan hidhatee mana tokko haasaa tokko akka namni caafii qabatee nama jaalatee sila jedhan jaartii namaa jetti gisee sana siinleen dura jaarsa kiyya ture. Argar baane amma jaarsa biraa qabaa yoo itti seerrillee dirqiinleen heerrillee silaa isin wala waan deeggara amma kun kophaa taa'a maal guyyaa dheeressa ufiif goote amma achiisi bareeda ta'e ilaali kana takkatti baafnan lamuu isiinus sana jetti beektaa lamuu isiinuu boru iftaan lafarra butaasiitu muyyuu dhiisi dhugaa feenaan nasiimaa ka'u itti dhiqaatee dhaaraan agaraa kiyyatti itti dhiqaate. amma Mustafa Ufiif goote Mustafa ammaani kaasi bira dhufeefi akka na gargaartuuf malee garama marga dhageessin jedhe amma barbaadu karaa si gargaare hunda ni beekaa waan dhaabdeen gadda marga ambara walumaa si hime marga madhaqii siin jedhedha keenyaati ebaluu wayii horii wayii na jalaa batee siin jedhe naan jettee qabataa harta baratam bakka itti argadda beettee mire mana margaa seenee siin jechuu jiraan akkasi bakka isiniif qoosaati garuu anatti baay'ee aboo maal taatani maal horii ate maal nama barbaada harta nama miila lamaan deemu saniifuu marga wajjiin oolaa margatu ganama galgala wajjiin wanni godhaa siin jalaa maal fee wanni gooti. galatoomuu siin Yalla. Mustafa